Misaa'eloonni gurgurtaaf hin dhiyaatan jedhameera. Mariin Ameerikaa gaaddiduu waraanaa jalatti deebi'ee yeroo jalqabu Iraan sarara diimaa sarartee qarqara dippiloomaasii cinaatti shubbisni waraanaa sagalee guddaan dhagahame. Ho'a gammoojjii Maaskaat bakka dippiloomaasiin balbala cufame duuba hasaasu keessatti wallabdeen barame waltajjii addunyaatti deebi'e. Ameerikaa fi Iraan ammas fuulaa fuulatti wal arguu baatanis dugda duubaan harka isaanii walitti qabaniiru. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachii jechoota tasgabbaa'oo murtoo sibiilaa ta'een dubbataniiru. Ergaan isaa kan hin dogoggorre kan akka billaa qarame ture. Sagantaan misaa'ilaa Iraan kan mariif hin dhiyaannedha jechuun arras borus yoomiyyuu taanaan misaa'iloonni keenya gurgurtaaf hin dhiyaatan jedheera. Mariin kallattiin karaa giddu seenummaa Omaan deebi'ee yeroo jalqabu addunyaa shubbisa dippiloomaasii dadhabaa ilaaluun tarkaanfii waraanaa irraa boqonnaa fudhattee turte. Iraan sagantaa niikularaa ishee irratti mari'achuuf fedhii kan qabdu yoo ta'u dandeettiin misaa'ilaa ittisa ishee minjaalarraa fagaate ta'uu ibsite. Teeraaniif misaa'iloonni chiipsii daldalaa osoo hin taane lubbuun jiraachuudha jetteetti. Dabaluunis Iraan yoo haleelamte buufata Ameerikaa baha giddu galeessaa keessatti argamu xiyyeeffannoo kan taasistu ta'uu Argaachiin ibseera. Ergaan guutuu naannichaa keessatti dhaga'ame kun Iraaq irraa haga Kwaatar, Bahareen irraa haga Strait of Hormuzitti kirkira lafaa uumeera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp sagalee cimaa fi fakkeessaa qabuun gara Waayit Haawusitti deebi'uun torban dhufu mariin marsaa biraa akka gaggeeffamu beeksiseera. Haa ta'u malee dippiloomaasii darbeerraa haala adda ta'e mariin kun gaaddiduu ulfaataa qaba jechuun ibse. Waashingteen rakkoo diinagdee, dhiibbaa siyaasaa fi mormii dhiyeenya kana biyya keessatti ka'een Iraan dadhabdee jirti jechuun akka amantu dubbatti. Teheraan gama isheen gahumsa guddaarra akka jirtu ibsuun tilmaama dogoggoraan diinota abbaa biyyummaa ishee sarbuuf yaalan barumsa guddaa laachuuf waadaa galte. Akkasumas xiinxaltoonni naannoo akka jedhanitti dhiibbaan Israa'el guddaa ta'e mul'achaa jira. Teheraan ammoo saaxilamtuu fakkaattee osoo jirtu USA akka rukuttu akeekkachiiste. Ogeessi imaammata alaa Ameerikaa Abdullaahi Alshaayin waltajjii Aljaziiraa Dohaatti gaggeeffame irratti akka dubbatanitti yeroon kun yeroo itti laafina gaafatudha jechuun dubbataniiru. Garuu dhiibbaan harka kennachuu osoo hin taane mormii uumuu danda'a. Seenaan kanaan duraas barumsa kana barsiisee ture. Daandiiwwan Teheraan abdiin dhabamuu sodaan ol ka'aa jira. Lammiileen Iraan hedduu fiilmii kana kanaan dura arganiiru. Mariin abdiidhaan jalqabame muufannaadhaan xumurama. Aljaziiraan akka odeeffatetti dubartii magaalaa guddoo Iraan keessa jiraattu tokko maqaan ishee akka hin dhaamne gaafatte miira uummataa gabaabsitee ibsiteetti. Gamni lachuu duubatti deebi'uu waan didaniif akkuma kanaan dura bu'aa hin eeynu jechuun dubbatte. Dukkanni banaa ta'e yeroo hafu daandiin tiraafikaa ni socho'a, jireenyis itti fufa. Haa ta'u malee harka lafa jalaan biyyoonni mirkanaa'uu dhabuuf qophaa'aa jiru. Tarii waraanaaf ta'uu danda'a. Iraan sagantaa niikularaa ishee meeshaa waraanaaf murteessuu dhabuu ishee cimsitee yeroo dubbattu qondaalonni Ameerikaa garuu of eeggannoo gochuu itti fufaniiru. Basaasni Ameerikaa Iraan boombii ijaaruu irraa yeroo gabaabaaf dhaabbattus dandeettii niikularaa ishee tarkaanfachiisaa jirti jechuun beeksiseera. Zooniin halluu diimaa qabu kun nagaas ta'e waraanni bakka balaan jiraatudha. Dippiloomaasiin ammallee mo'achuu danda'amu fi fiuziin ifuu danda'a. Baha giddu galeessaa keessatti seenaan nu akeekkachiisa. Marii yommuu fashalaa'u dirree waraanaa dubbachuu jalqaba.